وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oh ina gaafata farda. Kalifu waan ababeessan obboleessa keeti moo ijoollee biyya keetiiti? Mucaan obboleessa kiyyaa beektaa garaadhaa mucaan obboleessa kiyyaa jechuun suuraa kiyyaa akka isaallee walirra cisaatti gootee ilaaluu dandeessa. Viidiyoon as bahee viidiyoo baay'ee dandeessa. Yoo dandeette viidiyoo baay'ee Oromoolleen si agartu. Oromoon si agartu viidiyoo baay'ee. Viidiyoo baay'ee. Laa nama waa tokko bichaa jechuu barbaada maa inni beektaa? Koi farsa. Viidiyoo as baay'ee. Viidiyoo as baay'ee. Viidiyoo as baay'ee. Qabame koi. Ya. Waan kana daafatanii sana booda obboleessa tiruudha. Habiibi obboleessa tiruudha. Koi farsa na gaafata. Obboleessa kee tiruudha. Obboleessa kee tiruudha. Nama as keessa dalagataa jiru moo nama taa'ee dhufaa jiru? Gaafadhuus. Ila maa inni beektaa mucaan namni beektaa hauma fedhellee ta'u asuma irratti wal arrabsa malee qiimii akkanaa waliin qabu garuu uummanni immoo qiimii guddaa nu qaba beektaa maaliif waliin dalagatan naannoo tokko dalagatan sii galee naannoo raan jechuun bishaa gara utfaa sana yoo namni beekan jiraate utfaa jira naannoo utfaa jechuudha ijoollee hedduun beekaa nama jechuudha ijoollee sanniin. Video mucaa agarree jirra. Video mucaa agarree jirra. Dhaga'i video mucaa agarree jirra. Video as baay'ee ati obboleessa kee dhugaan obboleessa kee tiruu yoo ta'e video miti inshallah yoo si saqalan obboleessa keetii bakka feeten seentu. No am videoon baya kuno shabakaa wataati malee. Okay. Mucaan ati dhalataa eessatti? Baale Roobeeti. Okay, dhalataa Baale Roobeeti. Naannoo kan Baale. Okay. Mucaan kana amma hafuura dhageettee jirta akka gizee qabameeti atilee sooshaal miidiyaa irratti agartee moo keessatti dawwalanii jiran? Wayita qaban beektaa micaa waliin haasoineetiniin micaa magriiba irra waliin haasoineen salaatadhee narraa cufatee addaan baane beektaa. Ayyee. Gadi akkuma irraa cufadheen isaan guruppii qabanii guruppiin isaanii namoota hedduudha siigalee guruppii nama 100 oltu keessa wanni kun qiimirraadha siigalee guruppiidhaan mirkanaa'ee itti yaadameeti amma kan isin agartan namoota 3 yookaan 4 namoonni waan san hojjetan namoota nama gara 12ti siigalee kan wanni san kan manatti itti seenee balbala cabsee achitti micaasan wan kan isin agartan kan miidiyaa irraa malee kan lafarratti hojjame waan baay'ee sisuu kanneessu beektaa. Okay, video qabda video jari lafarratti hojjame. Video miti yoo barbaadde suuraa iyyuu si agarsiisuu danda'a beektaa ani itti sagal laal ani irra dawwalee wanni ani silkii booda siimii keessaa baasanii cufanii boodarra immoo akka odeessan silkiin isaa cufame amma gammaatti maal akka ta'es hin beeku garuu ta'uu wahii irratti narraa kaasee booda immoo achumaan silkiin isaan cufame beektaa maal akka ta'e hin beeku innaa waan akkasiiti. Okay, galatoomia. Obboleessi kiyya waa takka yaadini rakkoon qabu. Yoo ajji ka ajjeesallee taate ajjeesan. Afiri yoo maamiti kun yoo mana kun qabu. Infitadha waa takka bichaa. Nama meeqeetti nama meeqaan tumamu. Ani dhaggeeffadha ani waan si ajaa wallahi. Guruppiidhaani micaasa yookaan dhageettaniirtan. Wanni mucaa qabe guruppii ijoollee walloo. Guruppii ijoollee wallootu qabe. Mana ilmaan Oromoo dhageeffadha. Oi safarsa. Ilmaan Oromoo mucaan qabamee guruppiidhaan mucaan tumamee odoo obboleessi ittiin haasa'u odoo obboleessi ittiin haasa'aa jiru guruppiidhaan mana itti seenanii manatti cabsan jechuudha. Okay? Isin ammoo asirratti warra jala deemtanii akka afarsa dhageeffadhu qoyme afarsa wayitii qabadhu ani laal waan asirratti illee mul'achuun barbaadu waa takka bichaa isiniin jedha laal. Ani obboleessa jechuun qalbii miti dhugaa rabbii siimaa ila micaan kun yoo argitan micaa daa'ima xiqqaadha amma fakki osoo nama guddaa ta'e sin maratu maaliif micaan kun waa'ee gandummaa quban qabu waa takka irraan beeku dalagachuu malee jechuudha sigale micaa daa'ima dhugaa rabbii siimuu ani gaafa inni dhufee isaa dhaga'e nyaataa dhugaatii dadhabe sigale har'a immoo sitti dhagaamaa jechuudha micaa daa'ima osoo xiqqoo jajjaba osoo ana taate wallaahi billaahi sigale bakka osoo bakka san jiraadhe lubbuun kiyya bahe alhamdulillah sii galee micaa daa'ima kichuu wayita akkas godhan sanuu nama sii galee nama 12 jechuudha sii galee anamma
si galee wayita akkasitti irra deemanii ma isin ka argitan sisuu kanniisa osoo suuraa mee suuraa ke usmee keessaan si erge sun hundinuu si ergaa suura akkaataa isa godhan jechuudha. Inna waan kana ta'e baay'isitti dhaga'ama. Wanni kun ammoo egaa kana taate na dhaga'i wallaahi ani uummata san ijoollee san isin beeka anis biyyuma arabaa kana keessa jira. Naa qabadhu viidiyoo kana na waraaba. Yoo akkas taate fedhana ajjeesan fedhan gadhiisan. Habibi ani qaamaan inshaallah guyyaa lama natti fudhatu qaamaan dhaquu danda'a bakka san jechuudha. Si galee hin beekaani. Anillee nama as keessa jiru. Galtee waan kana ta'eefi obboleessa kee Khalifa dhaga'i obboleessa kee rabbi lubbuu isaa hin baasini cafacafamee jiraami tumamee jiraami cafacafamee jiraami obboleessi kee nama 10 wayiidhaan qabamuu isaa dhuftee nama 1600 dubbataa jirta warri as jala jirtan ummanni Oromoo kutaa biraa baga ijji teessan obboleessa rabbi fidee baga ammoo mucaan kuni baga obboleessa qabaate lammaffaa garuu gara fuula duraatti isaa miti mucaa sanii miti mucaa obboleessa mucaa kanaa miti obboleessa mucaa kanaa miti wallahi balaan kun ijoolleen walloo mucaa sana fuutanii yaaltanii qaama isaa tumame kana yaaltanii qaama isaa mucaa kana fuutanii akka Oromootti hin wal'aanatin wallahi namni lafarraa wal balleessa. Afarsa abo afarsa kidisi bakka disi dadannu makana disa isini buleso dadannu disa wata kalen dadatnat disa dhaggeeffadhu sittimna wata kalen indadatina ma qabdalini wata kabicha dhaggeeffadha wata kabicha wallahi sikina dalayni ujolle wallottu nanno keessa dalayni sagaleen galgalaati boy chama asirraa oftan ma kijibda yookaan isa bakka haa ajjeese abo afarsa refa isa afaan kee qabe buleso nurra qabi afaan kee bad usjede afarsa usjede qaban carana kenna namtu wata kana jallu Usme sibosna akkataati mucaan kun bahu hin barbaadani mucaan kun akka rakkoo san keessaa bahu hin barbaadani afarso sittimna dhaggeeffadha tokkoffaa irratti warri as jala deemtanii akka duraatii soba jettan kunoo rabbiin obboleessallee fidee jira Oromoon kutaa 11 illee argitanii jirtan waan kana gocha suukanneessaa kana kan dalagame mucaa daa'ima waa takka hin beekne irratti dalagameetiin jira kan dalage ijoollee wallooti nama takkaa lama osoo hin ta'in obboleessa ragaa bahee jira nama 12 Khalifa baasini deebis usme Khalifa hin baasini warri feemasi abona sakandis warra sana deemudis warra feemasi warri sheekaa dubbii kana dhagaya obboleessa ol deebisi obboleessa hin baasina obboleessa deebisaadha obboleessi namni miira keessa gala obboleessa qaba haadha qaba abbaa qaba sigalee obboleessis akkuma haadha abbaatti siirifata namni kun balaa walirraan gaya deebisa obboleessa wallahi obboleessi ol deebii Khalifa ol deebii duunus jiraannus homaa mucaa kana booda homaan hin fayyadu jireenyi ummanni si koomandoo hudduudha yattee asirraa kijibdu tanniin waree duraanuu dadhabne nurraa dhiisa kijibduudha ummanni si koomandoo wallahi kotta gabbana wallahi isuma dhugaa isin dhugumaan kijibdu sodaattu dhagaya ummanni si koomandoo kijibduudha sodaattuudha na amani wallahi kijibduudha sodaattuudha isin kijibduu sodaattu asirraa ummatuma boottee boochiftu bicha baga isin agarre jechuudha baga isin agarre isinillee abdannee kana booda waan haasoynu ufiiftaanee jechuudha haasoyna onnee teenna abdannee rabbii waliin ummata si koomandoo irraa hafe wallahi isin irraa hafean ummata amma moo kun walloo arrabsuu miti ummata keenya kanatti himuudha har'a mucaan xiqqishoon daa'imni sun akkasi qabamee qaamni isaa quncifamuun obboleessi dhufee asirra booyuun isin xiqqeenya bushti tokkummaa Oromoo itti hudduu nama jala raasuu malee tokkummaa Oromoo itti gizee reeffi daa'imni isaa qalamu gizee wanni qalamu booyuu malee boottanii boochisu wallahi billahi kutaa biraa odoo taate yoo qabdee fidde jechuudha wallahi ani har'a osoo na bira jiraate walabbal kaaba odoo na bira jiraattanii naannoo kiyya amma sa'aatii meeqa booda xiqqaa sa'aatii lama qofa narraa fagaatanii abshir homaa miti wallahi sababa mucaa kanaatiin garuu namni lubbuu nama hedduu darbuu ta'a ani qoma dhaadhee namaafoo taa'ee sitti hima kaameraa duuba taa'ee sitti himuun kaameraa duuba taa'ee sitti hin fakkeessu